Ashama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Adda viidiyoo biraatiin isin deebi'eera. Viidiyoo adda qabadhee isin deebi'e viidiyoo tanaan dura irratti gassanii dhiise san irratti jechuudha. Guyyaa lama immoo kaleessa dura gassanii dhiise san Libaanoo keessatti ibiddi ka'ee maal jedhee kan gassanii dhiise san jechuudha. Namoonni likkiin isaa hin beekamnetu du'e. Makiinaan gubachuun manni gubachuun manni dhugaadha. Namoonni likkiin isaa hin beekamnetu du'e. Iddoo isin jedhe sanitu akkaman ta'e galgala san madaamiin kee bakka hojiidhaa dhufte galgala keessa sa'aatii 3 akkasin taa'e jechuudha halkan. Amma ishiin TV televiziyoona MTV chaayinaalii tokko irratti deebistee ishee wajjin osuma ilaalaa jirru liividhaan mul'isa. Namoonni kuwwan ibidda dhaamsaan ibidda akka ka'e maal jedhanii hin mul'isa jechuudha achi keessatti. Maal takkanii san akka waan maraatti godhatte ishiin roobnis immoo dhufe jechuudha galgala san roobni illee dhufe rooba san ana baay'ee na sodaachiste bakka. Akkan malee gadi hin beenis beelillee gatiin akka maskootirraanuu gadi hin laalini sooriyoon akkanatti nama fixaa jirti ishiillee akkana qabanii ajjeesaa jiranii haga wanni kun gattas gabbaa'utti jettee baay'ee na sodaachiste. Roobni dhufe ammoo rooba san iyyuu akka inni gadi bahee hin laalle na dhorkite ofii gadi baatii ol deebiti. Bakka akka hin boossi takka maal jetti televiziyoona laalte jechuudha akka ishiin hin taane hin jiru. Achi osuma ishee hojii laaluu namichi tokko keessa zoom godhe mul'ise keessa kophaatti as baasee kun maal ta'e na hin du'e naan jette. Akkanatti ibiddi kana mara waa balleesse namni hin duune iyyuu namichi tokko bicha du'e jennaan maal akkasi jabal kullu moota naan jette warri jabal keessa jiran marti isaanii du'an naan jette. Jennaan akkamitti reenfi kun ka reenfi isaa mul'ate ka mana keessa gubatan ka makiinaa keessatti gubatan likkiin isaan beekamu baay'ee na sodaachiste bakka. Baay'ee mana sodaachiste. Ibidda immoo ibiddis akkatti itti ka'u ammoo tuyyuu humna ibiddaa yoo laaltullee dhugumatti baay'ee sodaachisa jechuudha. Gizee san gizuma san akka ishiin na sodaachisteen gizuma sana nani viidiyoo hojjedhee gadi isinii dhiisa natti hin tolle garuu ishiinis mana jirti saninuu dhibba na waamti. Televiziyoona bira teessee nama 20 ol wajjin haasofti kaan kaanitti himti kaan asiin qaban sooriyaa asiin qaban achitti kuffisan osuma jettu. Ta'anaa namoota iyyuu dhibba na waamti takka yansuuni danfisinaan jetti takka naanaa fidinaan jetti takka minzahaar jetti takka niskoofi jetti kamatti fidee kamatti dhiisu wallaalee jechuudha galgala san yaa'u viidiyoo hojjechuudhaaf waan natti hin tolle suuraadhaan gadi isinii dhiisa jira galgala sanii. Suuraa hundi keessanuu argitanii baay'een keessan laayik illee koomentii illee baay'ee kennitanii ammayyuu jala seentanii ilaaluu hin dandeessan jechuudha. Koomunitii kee jalatti suuraadhaan gadhiisee jira. Maaliif sababa viidiyoo hojjechuuf natti hin tolletti jechuudha yeroo san baay'ee rifadhee baay'een sodaadhee ani sababa kanaan lammiin Itoophiyaa akka waan ta'ani jedhee tanan kan sodaadhee fi ganama sana ammoo iyyuu qursii geeyyoo osoo nyaatiin kanan viidiyoo sana hojjedha jechuudha. Kanaafuu bakka namoonni likkiin isaan beekamne jedhu sanitti lakkiisan informationaa namitti xiyyaa qabadheetti gagadi isinii dhiise ani kanan beeku namicha tokko qofa akka du'e kanan beeku gammaatti illee jechuudha. Warroonni akkasitti hubattanii sirrii miti isin jechuu barbaadetti warri beeytan ammoo iyyuu beeytanii iyyuu goobazoota isin jechuu barbaadetananii akkasii kan hadhaa ammoo iyyuu haadhallee bakka maraa ibidda haasanii jiranii. Gomma makiina gubanii aarri isaa aaraa miti hay tuni biyyattiin akkaatti keessa jiraatan hin beekanii kun ammoo iyyuu homaa rakkina hin qabu sodaatina suni rakkina isaaniitii fi gabaan waddaree dolaaliin jiru atuma birruma gatu iyyuu yoo gaafatte dolaaliin jiru jedhaniitti ganaa eessa akka fidan hin beekani. Kanaafuu birri keessan irra tursiisinaa wanni marti widdiidha dolaaliin jiru jedhaniit maal jechaa jiranii tana. Bakka likki namni likkiin hin beekamne du'e isin jedhanii sirrii miti isin jechuu barbaadetti yaa obboleeyyan koo.